السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تافي دعوتو توركي شو جرجير توكل جرتنا كيسن جرترين أفياني بعد مركات سنجنا وروني أمانتا براك بدري الشمار كفوني سنجنا هرده سعادة مالك أوتين ودفته جتون كيسن لولو هر سعادة ونسين أوتين سنجدفته جودا جارتي يوسف تبيتا نرد دولة تو فيديو سبب فيديو خليص عن رتي ورابسان يجتا نرد دولته دادو متي دتشي بلس جرتي يجود دادو أك أجايبا أنا دادو تجرتي ونسينك هنجرتو ونسيجالش هنجرتو وان فيديو غدي ميرجع كبا جارسك يا مالي يتي حركات غدا جرتي يجودا هر دمي حركات سين غوتسنا كجارسي تي جارسك جدي ديسه فيجرا أن هم برباد جدي نيرو ميكتي ميدران لنا ديسو تي دكوي سين جري يجود هر أم وامي تيم بكجرو تنتي عامه كوتو تيو بلتي تيو أكنما تاتيو أكن تلنما تاتيو غورسي سندرة تلي تيمه فيديو لي ورابه راي تيمه جرا وني تكون نسي غورا جرو يجود أكيسين بيتو تر يامه والفامون يفدما هاga duma sagantaa kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa kiyya isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya ulfaadha galatooma share like subscribe shak na godha akka ani jajjabaadhe dhufee viidiyoo isinii gadhiisu. Hello Sumaya. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana beekta ana saadaadha si barbaadu jira. Akkuma dhaadatu sayyoo kataatullee taate yoo akkasillee hanqatte hin beekamu kootu siin jedha bakkaan si barbaadenna dhufuu dandeetta? Waan sirraa fedhu wayita wal bira geenni si garsiisaree marakkoo qaba dhuftee na wal faamuu feetamoo akkamiin dhaadataan jirtu maa akka addaan isii godhu waan isii godhu jettee dhaaduun addaa tanan lafa guutaa jirtan jedhani? Hin dhufuu midireen tala namaa eege taate namummaa qabaattee naddo akka deeriiti akka isatti barbare aarsitu sani dhuftee barbaree natti aarsita marrakkoo qaban way dhuubees dhugaan nama akka keetiiti hayyee sandaranuu na godhi kootu atummaan nama ta'in tala namaa ta'iti tamam onnee bareeddu tana qabadhuuti kootu waan ati na gootu san wayisanii wal faamna kootu waan na godhu barbaachisan na goota shi hayyee tamam kootu si eegaa bakka itti dhuftu ni beeyta bakka itti dhuftu ni beeyta mana itti dhuftu ni beeyta mana Khaaliditti kootu ni beeytaame tamam hayyee dabisee eegaa akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya akkuma argaa jirtan jechuudha hin dhufaa jettee jirti haa dhuftu mee waan isin dhuftee fiddu yookiin kasandaranii si godhaa jettee afaan goddan qabu jedhanii yookiin ana kasandaranii si godhaa yookiin sitti sandaranii na godhaa kanaaf immoo ani wanni takka kun wanni ani si qabadhee taa'aa jirullee hin jiru harka kiyya qullaa taa'ee eegaa jira mee humna isiin fiddu isii tananii ilaala nama tokko kabajaan akka isin argitan sanitti itti himee bira gattaa'ee itti kakadhee maal jedhee amantii takkanarraa dhabdeetuma akkana qabdee naan dhaabataa jirti jechuun taate dawwaltee wanni isiin naan hin jedhin hin jirtu dhaaduu miti dawwaltee qaamaan dhufu waan hin dhufu jettu kan tamam amma yoo isiin intala namaa taatee nama onnee qabu taatee kan isiin bakka tana dhuftu taatee anaaf isiin kama wal faamnu taana haga dhuma sagantaa kanaatti nu wajjin turaan irra deebi'ee affeerraa kenna isiniin jedha. Waan sana. Mana rafeta. Inuma halbee qabattee naa dhufte qalbii sanaan silkaa fuudha. Maala tumi daasqiira marga. Lakki sarbee. Gaddi sarbee. Intala haadhiya. Amma na rabe. Halbee qabattee naa dhufte maasa. Mattita. Mana rafeta daasqiira marga. Halbee dhaawamni ta'e. Maal qabdi daasqiira? Halbee dhaawamni ta'e. Kana si dhaawamu gattee gattaa. Si dhaawaan gattaa. Gattaa si dhaawaan. Of kabaji gattaa. Gattaa. Gattaa sinje gattaa. Amma akka kiyya keessatti akka deebitee fargita. Ufargaa jirta. Deebitu. Albee bara naar kaaqa waan mareefu si fidatee dhufeemi. Gattaa duutaa harka namaa duutaa gattaa. Ati maas dakale. Maas dakalee kamaan. Maas dakale. Maal jechuudha dhiiratti akkas godalaguun maal anas akka isaa sanna seedhaan albee si harkaa fuudhuuf yoonni si harkaa itti jala gakkufee maabiiftiiti jedhama. Si harkaa fuudhe moo si harkaan fuudhe. Mee gattaa hin tattaafatini. Gattaa. Ati fiftanta. Gattaa si wayya. Fiftanta. Jiru ta'e fedhu.
جالسة مرة قبل لبوته هم فاتوا مرة ما قبل جالسنا ما خلي بتلفتي جالسنا ما تحركات ما قول بيننا نسرع فرد بيننا نرى بيكات سيدي سين يوم بعد أما قبي ديم يوم أنا مجيء نجلا ديما قالوا أنا مولان يروم ما متي ألبس سبيلك أو تلفون عن سبيلا سوى جنتا سرتي تلاك تيتي أكيد سوى جنتا سرتي سنت كل نوع جنتا سرتي أم أس وانا رقب دمال أنمو وان سرقابو وانا سرقابو المو ديرا مالي فكس غوتا تكجي غنا ردلو مالي ردلو سنتو سنتيسا يون إني سجلا ججي أم بودا تكسي حركات سرق غوتا إني سجلا ججي نلال دوبا أيه بيقرت قالوا أنت كنمات تنمر أفهمي تمام أكيد تقول تتر كنمات دوتا تمام هم اللي تدم ألبك أو تلف تفتح تجي تاني دقيقة خدني دقيقة خدنا دقيقة صدق مجالا خير تسوف دقيقة صدق هالرسالة وفي راسي دور قار بيكاتي كبجاكال سمالة أبيتي هجاك بابا تمالة أمين جوابا نشي وفي راسي دور قار كبجاك في كل برجو عارض هاتي ما أدري تنبونه تناولي ما تفونه مسيونه ما إنه تسفونه وتجيبونه كبجاك ما تستخدم جارتك يا بجدو كوفي سيوال بين سعادة ورانا يتعرف هذا بدار تعرف هذا مو إذا كان مودي كبتار نكوفي سا أتمنى تدار في جارتك يدو ما سنس نعرف جارتك يدو ما سنس إنه كن جالسنا ما تقوبي أول شيء جارتنا ما فلو طيب تو بعد ما جارتك يدو أنا أما جارتك يتي كبجا وجيبوني ريخ خلاص يديفني يو الناس يلا هابي وجني بقول يو الناس يلا عارفين سندرني نسوق نجلا حافو يساتي في أبو مقاك جموني ديست انديس يو أتيسا نبيت أنا تنوان أنت دي أخي ندير ما تسوي وبيقول يسرد دلقة مو درجاتي يمدي أيوة تمام سندرني قالوا أمو حركات وجود أما تنقول بلا بس تسمع يا قتاي ولا كينا مسكتاي هذا بالبيت بتعرف تيمي أما أنا كيس تاي وانت شفتوا سيفود الدين في نشي وان شفتوا تكسي جري فرد ما أنا كيس جري سجل تيسي دي روماتي أكادي دي راوكين كوفيسي يتي غمدا تسي فكادي نكوفيسي البيت يا كافو دي سجل كوفي بر بيجتا إيه ما تون عندك الموديراتي وبلسو جد ألتك أبيون ما جالس ما سنلي رانكواتين الموديرات ألام منا كيستي وانا تأسد تكار جنين دقين نوتي يوانا أسوي ساقة بعد تكتي جاهت في دي تفودي أسونا نشرو تكتي دلاك دي في دي تفودا سيمان كيف أبي جلب كاسيتي واس فهمت سوبيم وانت كنا راني فهمت ما فهمت ما أنا فهمت تمام وانا فهمت سوبر ما نبيتا أكيد ما نماتت أما خبجا جيسي هدو خبجان سينا سيد تمام أما تياي في جتال بيك أبتدي دلاك دي تفيل سبيلا متي شول أنك وتين شول لاجنا تمام أنا بس أكيد سدر بود أبي دبينا قوة مو إسرع ما قبض مو نرى ما قبض سرالي لمن كم وسرالي لمن كم هر كسر لجرنتين أنا بدي تمام مول كمني ولا قرني تنا كبراتي بيجيني بيتامي تمام وانا نسيجونا ما دقي تمام أتمنى سياتي ما تبصي أو بسيتي كلام تزلا خليه ورسينا يبتا أسي إساسي في سجدوني نوف لا دي مبراتي بدي مقاخي يمان خاستا أسكيست توقفا مقاخي يمان خاستا لما فاتي ديرا وجد لتيل مو ديرا تما بربري عارسيت ilmoo dhiiraa maaliif dararte ati nama hawaalaa nama buusisiisaa ture ilmoon dhiiraa adabattee yeroo jaartii hortetti namaa takka wajjin jiraatu si yoo jireenya dadhabe addaan baatani naa wajjin jireenya isaa dadhabe maaltu ala keessa isa oofu mee ala keessa bakka inni deemaa suuratti xiqqaatee obar mee bakki inni ala keessa laal yoon inni ala dhugaa ala keessa deemaa jiraate nuti karaa kee warreeti isaa kanaan lola inni kun bakkuma kam ala keessa deemaa jiraa shakkima mataa kee keessaa fiddee bultii ta'e sagaleen daa'imman ta'u suuratti xiqqaatee bar bambadaa tutuun sinaddaan bara oya ati ilmoo fi dhalte feesseeta moo maal jaasa seeta sira sun barate xiqqaate haga daqiiqaa kudhan magaalaa keessaa noo butuun barbaratti aarsuun sun itti xiqqaate maaliifi silaa barbara san sa'a takkaaf itti aarsee natti tola si galee akkasii beektaa jaarsa akkasii bulchanii jaarsi namaa mataa qaqqabatee nama jala bula malee akka jaartiin bultu bula malee sinaddaan bara maatuma ganda keessa isa oofee isa biratti siifini malee nuni biratti simbiraan biyya afaan beektii jira nunu biratti laal jaartiin jaarsa jalatti mataa qaqqabatee bultii malee akka aadaa oromoo kamiititti iyyuu tamam jaarsa mataa jaartii jala qaqqabatee bulu dayyuu sasarrabbi illeen jaalatu namni illeen jaalatu akkasii mataa qaqqabee bulchaa jettee yaadinati ilmoo ofiituu namni isaa kanatti obboleettii yaadna siyaasiidhaaf ammas takkitti yoo nama namarraa faamu taate tamam ilmoo ofiita dhalanu waytii kanatti tamam
qabattee abbaa irraa dhalattee fi haadha irraa dhalatte jala iyyuu mataa qabattee bulaan jirtu. Tamam garuu ammoo tamam ati ilmoo dhiiraa jaarsa kee abbaa mana keetii kabajamaa jaalatamaa mataan jala qabatee abuluu akkinni mataan jala qabatee bulu godhaa jechuudha. Sana wajjin deemtu kabajaa inni qabdu dhiirti bultii fi uffatti malee taadhala wajjala deemtu kabajaan qabdu akkanni kabajaa ta'uu fi waa mara irratti dalagaa. Inni kun maal irratti agartee nama isa kana? Umrii isaa kana waggaa meeqa hojii jira adee agaree umrii isaa kana isaa dhalaa namaa kana ol jirii ilaaluun agaree dhugaa rabbi siimaa miree obboleettii kanarraa afaan taa'ame afaan oromoo walitti dubbataa jira. Tamam ana mullee akka ati godhataa jirtu si wajjin godhataa hin jiru si wajjin illee adeemsa karaa guddaa karaa ati akkasi dallantee deemaa jirtu si wajjin deemaa hin jiru. Tamam nama yoo narraa afaame amma simaana gosa simaa hubachiisuun dadhabuu kan isin gosa jirta malee dhimma hiyyaa fi dhimma isaa jidduu waan si galchee hin qabdu si galee akkamiin hayyee maqaa kiyya danda'in waan si galchee yoo inni firaas dhorgaati inni akka fedhetu firaas yaa dhorgu ana seesa sa'aadaa jala akkana kana jettee maqaa danda'in sa'aadaa jettee maqaa danda'in maqaa danda'in anturaan maqaa kee yoomsi dheebe maqaa dhabu jirta jaarsa kiyyatti heerumtee midhaan minni jechuutti jirta bakka jedhamee san dhugaadhaa maal jaarsa kiyyatti heerumtee maqaan jeega ganaanaa sanii ol isa godhaawu sunatti xiqqaati saniif gisa saniif dalaga irraan galee daqiiqaa xiqqaadhaatti daqiiqaa muraasa ganaa sanii ol haga siree ga'utti mina isaa malchiisee gabbaas sireelee ribbaachisuu deemta maashaallah tabaarakallah ati seera biyya kamiiti kaati baratte kun kadiirratti siree baachisan kajaarsa akkasillee leenjisan akkasuma leenjisa yoo sanin ta'e amma san booda waan furmaata argatee jira eefaan barbade fi harcee baachiise waan isarraa furmaata argatee jijjiiramni jira ni jira san daranii nusu godhu taa'u achi booda dhaabbatee jechuudha dhalaa jira. Egaa amma jiidhaa fi sana lafeete. Ishii deena argamuun isa godha. Akin ishii si jeesi argamu godha. Hin dandeetti. Hin dandeetti. Adaanumaa fi gaazexii ati kitaaba kenaa isa baratte sila. Baradda dhiirtummaan dubartii yoo deemtu kanuma akkasii miti san daran godhanii gaddeessanii. Mee wallaahi. Daakuu haga saniif jettaa min harcee haga saniif sanii ol isa barsiisuu badeetti. Sirraan bareedu wallahi. Narraa bareedu. Wallahi sirraan bareedu. Narraa bareedu. Wallahi. Ati maaltu bakka takkatti isarraa dhimamta. Na isarraa dhimmamoo jibboo namni ati safuun beektu obboleeyyan qabdaan. Ati eegumaa addaan baataniiru akkaan fedhee godhu akkaan fedhetti isa sakkinaan duru maaluma siin sababni sikkiinaan turtuufoo. Ati maaluma addaan baatanii beektu. Addaan baanee bara obboleeyyanii miti. Obboleeyyan rabbiitiin hayyee obboleeyyan rabbii fadaati. Afaan kee miira lama safuudha. Safuma isaatu maaltu si dakale biraa ana gaafatu. Keef nan dakale. Addaan baatanii. Keef nan dakale na dakala. Illaa na dakala. Akkamiin na dakale safuu isaa. Wanni si galchee ati obboleeyyan qabdaa mee wayii si gaafadha. Obboleeyyan yoo qabaadde dubartee akkana godhe sandaran haa gootu. Akkam goote obboleeyyan dhiiraan qabdu dhiira. Dhiira fedhe haa qabaaddu. Haa qabaaddu haa qabaachuu. Ati ilmoo dhiiraa obboleeyyan dhiiraa qabda. Addaan baate akkaan fedheessa godhe jala seentee tumana barreessuu sitti tola malee mana dhufte bakka kana kootu sirraa haasa'ee kaati kalee dawwaltee na dubbisiisantu viidiyoon kalee sirrii dalagirratti haasa'ee ati kasi xaxaxaxaxa jettee dachii guuttee tamam akkanaan si godha jetti sanii dhiiga namaa miidhaa dhiiga singarsiisin ni xiqqaata garuu akka hankeetiif akka isallee ilaalle wallaa akka isaati silaa akkam godha sila yeroo naa kana ta'e yeroo naa dawwalte tana darana si mul'ataa nu sakkin haga kanaa sila afaan taatee bar wanni afaan taatee bar afaan taate afaan ifit asli namni gadhee maal jette oromoon beektaa namni gadhee namni sodaattuun abu ishee homa qabatee deemaa jira alatti ati baalamee miti boru si baalamee tun hojiin si garsiisa hojiin agarsiisa boru naa beellamtee dhiiga sirraa irrahim hayyee akkasitti akka gaariitti hojiin agarsiisu deemtaa hojiinis si garsiise hayyee akkatti agarsiistu kan walaallu ta'e jechuudha amma ammoo viidiyoolee si waraabu jira jechuudha daawwattoonni keenyallee haalaan jedhee hojii kee kana aanamillee si argu jedheeti viidiyoo si waraabu jira kunoo kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan jechuudha jaartii Yuusuf tana haasee isiitii fi ammoo waan isiin yaada isiin qabdullee albee isiin qabattee dhufteellee argaa jirtanii am beekaatu waan gisee isiin albee qabattee dhuftee itti fuula keessa waan jedhu jedhee jalatti gakkufeetuma albee harkaa fuudhee kunoo albee saniinillee anisiillee hin corree hin waraanneenillee akkasii yaaddee sirni isii yaaddu sharri isii yaaddu isinillee kanuma agartan kana jechuudha. Kanaaf immoo hanga dhuma sagantaa kiyyaa waan wajjin turtanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.
السلام عليكم بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نقول يا زلمة الرصادة ينو وكاياتي تنتاني إن شاء الله. هذا يصير نروح جند دولتنا يا عم تنا دولتها يصير دلقا ومجازة هي في نجدو يصير كلجة أصلاً تكومنتي نبرة سنجا هذا ولد دينو بريسا في يصير نلما جيسا نركو كواجا في كومنتي نبركو كبو بريسا يصير جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.